waan hin taane jettanii ijoollee durbaan arsinaa saniin jedheen ture ansiluma aanan dhageessan ijoollee durbaa gaafa aaranii jechuudha dhiira Oromoo Baangaalii Angaro garanko ba ise hawa otosin nabira olte naga machifte takitintia Meelaat kippuunesh garuu san dhiira Oromoo irratti murtoon addii kana nama geessisu maayin gara jabeenya addii kana maayin anaafati kan walitti jabaanduuf maaliif kanaa miti kaappiliin nu kanaan dura jaallannullee gara jabeenya addii kana barbaachisaadha jedhee nama Nasraan kanaan dura waan waliin haasaa turanii fi waan baay'ee saaxilaa jirtu. Too isin meeshiin irra godhuu dhiisuu baattan ani waa hundaan gabaas waa wasaappiitillee waa miseenjiraatillee waa hunda gatiin baasa wallaahi laazim beekanii gatii hiyyam namni baasuu hin jiru hangaafa san background isaa qoradhee dhimmi kana kana jibbee dhiisee malee qoradhee natti malee. Kanin akkas jibbeef kanin itti heerumuu dhiiseef waan ustaazni backgroundiin isaanii jettee haasofte jirti waan kana irra deebi'uun barbaadu garuu viidiyoon tokkos akkuma isin kakattetti ba'ee jirti. Ustaazoota abdiisaa jalaala haraamii mi beekan halaala dirrabbii barsiisan isaanii hin suban dubartii jaalaalan jaalannaan dhugaa itti himan naaf taate anootee siifi jechuudha. Ijoollee durbaa keenyatti hin bu'inaa kanan jedhaa jiru kanaaf rakkinni ijoollee durbaa keenyaa garuu tokkotu jira. Innis rakkina cimaa inni jennaan gisee nyaata. كتفتفيل كان كتفتفيل ijoolleen durbaa quufeera osuma jettu firfirii distii guutuu fixxii jedhama. Anaa miti kan jedhe wallaahi anaa miti kan jedhe harka kee. Ani nama hidheen immoo kana wajjin nyaata urkutiin kuni. Dhaatoo malee ijoollee keenya baay'ee jibbaa jiru. Naannoo kamiin keessaas fuuchuu qabna jedhanis wal mari'ataa jiru. Jimma heerumuudhaaf hijaabana hidhee masgiida nagalcha. Walloo dhaquudhaaf qawweena wal Jimmintaatu. Wallagga dhaquuf bosona nagalcha. Walloonis hin ta'u. Wallaggis hin ta'u. Yoo takka laalu ka shawaa kana ka cinqiin qaba. Shawaa qofa jedhanii jiru. Dhiirri shawaa immoo baay'ee miti kan jiru. Dhiironni shawaa keessa immoo baay'inaan jiranu. Dubarris gatii jirtu jenna. Dhiirriif dubarrachi walgitee walii wajjin jiraata. Kan naannoo biraa garuu maal ta'a kan jedhu mallattoo gaaffii waan kana baranii tokko tokko immoo maal godhaa jiru? ወጣት እህታችን አንድ ወንድማችንን አስገድዳ መድፈሯ ተሰምቷል። ድርጊቱን የፈጸመችው ወጣት ፍርድ ቤት ቀርባ በሰጠችው ቃል መሰረት እድሜ እየሄደ ስለሆነ ሳልወልድ እንዳላልፍ በማለት ነው ስትል ድርጊቱን መፈጸሟን ሙሉ በሙሉ አምናለች። Julen durbaa dhugaa rabbicha nuun gudee dinaa nuun ajjiisinaa bakka yoo nuun barbaanne ta'e nuun dhiisa. Nus dhiisneetuma akka kanaatti duuna malee akka kana wal gochuun keenya barbaachisaa miti. Giidoon qabanu naman qabanu jettanii akkas nuun godhina. Adaraa rabbi keessattuu ati. Ani lafaa ka'eetu naman ga'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ada wal argadde jirra. Asa wal video kan like subscribe gochisa akka dagan. Orota waa tokko argitan baay'een inture. Wanti kunis maayini gwaddanyaan isaa ergi du'ee takka bubbulee jira. Ijoolleen Finfinnee keessatti guddatanii Finfinnee keessatti akka barbaadan ta'aa jiranu. Haa ta'u malee deemanii wal gatanii turan. Wal qabaroo son taane baddaa keessatti deemanii gatanii turani. Baddaa keessatti immoo deemanii ilaalaa turu. Gara jabeenyaa akka kanaan takka argeen beeku mee ilaala. አግኝቼዋለሁ ጭንቅላቱን ላሽፋችሁ ያቤሎ ማለት ማንንም እስከ ዛሬ እንዳያገኙ ነው ያመጡት። ዴንጀር ስለሆነ ያስፈራል። ሶ ቅርስ ብሎ እንደወስደው ሽንግ ነው የምናደርግለት። አሁንም እሺ መታ ሳቲ ኩኒ አቤሎ ይኸው ፊትሽን ይኸው ከግርሽ ጋር አራዳ ፍላንት አገርታኒ ዱግደሳ ራሱ ሰመጣ ማንንም አያበረ አግዘኝ በቃ አቤሎ ደህና ደሪሽ ማዘር ትሙት እንመለሳለን ከአራት አመት በኋላ የነውን ሽጠውት ካክሪዎች ይተኙበታል። ያ ምርጣ እንዲህ ለምርጣ አራቢሉ ለቂኝ kana biyyo keessa baasanii kana boolla keessa baasanii tika kana kan jarreetti hojjetaa jiranu garee jabeenya kana gwaaddanyoonni akka kana kun baay'ee na dhibaa turani. Haa ta'u malee immoo gwaaddanyoonni tokko immoo walumatti ka'aa jiru achitti.
ሬሳ ሳጥን እያወጣችሁና መበረብሩ ሰዎች አትብርሽ ነው አይደብርም እንዴ? እናስት በዳ ምን አሁን እዚህ ውስጥ ወርቅ አለው አሉ ወርቅ አለው ተብለ ነው እንዴ? እናት በዳት አታድቡ ባሪያ አብራድቡ እንዳናገኛችሁ እዛው የወጣው የሬሳ ሳጥን ውስጥ የለም እንከታቸዋለን ማለት ከጀሪ ጎዳ ጀሮ ናገላን ዙሪ ጓደኛው ተውፊ ቦለጌዛ ባሰኛው ከነጎዳ ጀሮ namni keenya gara jabeenyaa kan keessa kan jedhu gaaffii oroota gara biraatti ijoolleen durba kana qofaa miti. Bufaar kan qabdeeti. ተሸክሜም አኖርሽ ነበር ወጥር ወጥር ነጠር ነጠር ምን አመጣው ባልኩኝ ፍቅር በጥር በጥር ይው በሚስጥር በሩ ርቆሽ ለውጣልሽ ባጥር ስሜ እንዝርናሜ 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 ስሜ እንዝርናሜ 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 ijoolleen dhiiraa waa tokko waliin haasofna ijoolleen durbaa amma gurra keessan qabaddaati kan jannata keessaa nu baase eenyuun ijoollee durbaati jannata keessaa ammoo akkamitti nu baasuu danda'a maalii walii galanii bofa marrataa achi keessa jiru walii galee si keessaa kan nu baasan jaragati jarri walii galtee guddaa qabu isin garuu deemtanii bofatti buunaan akka nu nyaatamnu bara walii galtanii jannata keessaa nu baastanii gaatanii addunyaa kana irratti kana wajjin fataa jedhaa jirtu. Sabboona nabbaaqa baqashtiitiya ija keessa laalteen goroorini eddabe. Sagalee wangeelaa duudhaa miti kun sirbaa jirtu wangeelaa. Maal taate garbisa sirbaan jiru. Anabbaa jabaan qaba qalbiitiya seetanaaf bitaamteen dogoggorini jara. Faarsaan akkasii jira silaa takkaan nageenye garuun. Faarsaa duriiti maarreen beektu garbicha koo. Anabbaa jabaan qaba ntaa garuu kan leellifamu abbaadha. Duraame. Sokkiteetta kan leellifamullee abbaadha. Dhaloota kana goyyomsuun immoo akkam salphaadha. Goduma haala isaa gubanii irratti baree oole garuu. Kun abbaa qabaa qashtiitiyaa ija keessa laaltee manoonene. Haa ta'u malee ansuu kana haari jetteetu akkamitti ittiin haasa'uu danda'a yoo jettan immoo mimmi jinjanaa kana haalaalu. Ani nanna bishaan jaarkaatii maasiin baachisu nasusii baadaa ati bakka qooma tokkitti yaa kaddamamtu akka Sebenarnya bidang tu cuma markafe. Karena mati gua garab baru malu gua baki. Yo nanti ana. Ijo dah fiar. Ijo dah fiar om tahu. Ye mali nak kanan sip terima. Asu majalah boleh si kasih kabulu dah unagi. Allah nyaman tatan. Lagi kau mana? Itu kita tak biar kan orang bermudir rakyat misal orang mak. Ayo mudir. Akan jenazah ini mudir ada minat mabara. Isi bakal isi lah. Dikarikan mati gua tu tidak jadi main gua ni. Mati gua tu ini nabi tafari. Oh seberapa? Mati. Atau dah tafari tu nanti muri tu vi. Maji asas ini kan. Fardi sedikit nama betul lah yang lebih berbahaya. Masih. Mana ti video la kan dikanti itu kita kan di ini sama yang rumit betan ni. Kanat sosochuu danda'uu qabdu waan inni jedhe haasa'uu hin ta'in kunuunsuu danda'uu qabdu kunuunsinaan ijoolleen keenya hamma jaraa wanti ga'u hin jiru ijoolleen keenya baay'ee gara laafuu ijoolleen keenya baay'ee isinii walii galanii jiraachuu gaatii danda'an ijoolleen dhiiraa waan kana kanatti fayyadamuu qabdu haa ta'u malee ustaaz ibsaan ergii fuudhanii qanii lama lakkoofsisee jira eenyuun fuudhanii kan jedhus gaaffii guddaa kaasee jira namoonni baay'inaan mucattii kana jedhaa jiru. Intala tana jaartii isaatii yaani bakka icciitu dhokotu raabate nama qacellu footoo tananii argitanii namatti jaartii isaatii yaani amma isin tunga fuula isin nama hundaa beekaa garuu nu dhokoisee jechuun baccoo fuula rahaa sheekotiin intaloon tun tama ajaa'ibaati wallaahi lazii carraan maqabdi carraa ajaa'iba qabdi wallaahi lazii. እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ
baay'ee bareeddi garuu mucaan isii kana kan jedhu mogaafi guddaa kaasee jira namoonni baay'inaan mucaa isii kana miti jedhanii jiru haa ta'u malee dhugaan hamma yawwanaatti jiru mucaa isii kana osoo hin ta'in mucaa isii kana siyaasa irratti ilaaltanuu kana malee mucaa isii hammaa miti jedhamees ni dubbatama garuu warri isaanii isaan oriijinaalli immoo akkas jedhu. Meeshiin nagootanii ustaazif saa Nasraa ustaazif fudhatanii meeshiin nagootanii wallaahi billaahi tallaahi isinii himeen. Ibsaan ustaasanas hin caalu Sheekh Jamaal Ibroon caalu wannummaa inni baratee hunjuru maskida kam nu dhaabee beeka darasaatam eebbisee beeka isin kadhachuu malee madara garagara la deddeemee maayikiraafon fudhatee iyyuu malee maaf gurratti gootan bisinsa kamiin beekame dafkee gaafa kamiif bulchee jiraachisee Oromoof waa godhee beeka Oromoo irraa waa eeggachuu malee nama kanaatti na waliin qixxeessinaan afaan Oromoo isinitti himeetiin jira okay kadhattanii nama fuusiftan nama kadhattanii dukkaana bantaniif nama kadhattanii mana jaartaniif nama kadhattanii viizaa bittaniif nama kadhattanii baasaboora baaftaniif nama kadhattanii makiinaa bittaniif nama kadhattanii mana kireessaniif ani naa waliin qixxeessina gurratti sin calaw ibsaan akkasi anaaf inni waliin madaalu ani nama biraatu danda'u jiru kana sin jedhaa jirtu waa biraatiin osoo hin taane an qabeenyaadhaan nan caala jedhaa jirti wanti nu baruu qabnu keessaa wanti inni tokkoffaan immoo inni ustaazonni hariini gizee ijoollummaa isaanii gizee akka keenya dargaggeessa turanii gizee kanatti hojii baay'ee hojjechuu ni danda'u hojii baay'ee hojjetanii jijjiiramuu ni danda'u ture dargaggummaa isaanii kana quraana qara'uu irratti fixu kitaaba qara'uu irratti fixu waa meeqa hojjechuu irratti fixanii diinii ofii yookaan immoo amantaa ofii kaddamuudhaaf waa baay'ee sa'aatii jarra hojjetaa turan gizee achii dhufan illee waa tokko harkaan jiraatu gizee achii dhufan ilmi isee yookaan immoo beekumsa sana qofa of harkaa qabaatu yeroo kana keessatti nu maal gochuu qabna kan jedhu gaaffii guddaadha uummanni keenya osoo danda'e ituu isaan hin beekin mana jaarii makiinaa bitee fi waan godhamu qabu guutuu isaa godhaafii ture maaliif jennaan amantii kee si eeguudhaaf amantii kee ilmaan keetti dabarsuudhaaf jarri mana dhiisanii ba'anii beela keessa garaa duwwaa ta'anii baratanii dhufanii ilmaan keenyatti yookaan immoo nutti illee waa tokko himaa jiru wanta kana isiin immoo gara qabeenyaatti fudhattee qabeenyaadhaan amma koongaa nu jechuu barbaadde jirti namoonni baay'inaan garuu si irratti haasaa jiru. Niitiin inni kun immoo ustaaz ibsaa rabsaara yaa firdi beetii rabbi isa tigisa tokko na fuudhaa itti ennaan isaan si didanii fi ni tarrabsaati. Obbo Dababboo ituma marziin fi ati wal bira kaamteetti kennamte wallahi marzicha fudhatan malee sin fuudhanu. Maali boo? Anchi ustaaza ulamaadha bara inni tarrabsaatti kun inni viidiyoo irratti jira. Maali yaa rabbi anumaa walitti qaba dubartiin islaamaa kana balaa nutti buusittaadha. Ho qaalitiin akkama fa'aa. Maal habibti giddinaan si fuudhan immoo ustaazaa bar sheeka ulamaadha bar. Ho dubartiin isaan fuudhan bar dubartii filatamtuudha dubartii simbiloo fuudhanu bar. Inde dubartii mana isaanii keessa bareechitu dubartii mana isaanii keessa urgeessitu kan isaan fuudhan dubartii mana keessa ituu siin jirtu sheexan ol hin gallee fuudhu bar. Ustaazni ibidda isaa bagalchuu fi giiftii koo naguma gaadha. Akkas jedhanii namoonni baay'inaan ustaazii isaarra dhufanii dubbataa jiruu fi sagalee feestaafii jiru akka kanaatti haasa'uu hin qabdu ture isiinis baay'ee dogongorteetti yeroo kana keessatti isiin simmeetii keessa jirti hoolatu simmeetii isii kana immoo taara barbaachisaadha jedhee nama. Afa guyyaa fuudhaan kan 100,000 waan qabutti fixee fuudhee gala gorbaani yoo manatti galaan kiraan 7,000. Ingammadun na ujiruuti sagubaa abbaan kiraa dhufee balbalatti reeba yaaddoon isa fixee tasan qaburriba. Bubni 17 ji'aan kaffalamaa taarikii diraamaa inaalillah. Jettee gubdi mucaa wayyaanatti biti sakka fooziyaa kan 8 kanatti na fuutee dhimma mataa keeti. Anis nama tokko nan barbaada geeti dinnaan na gadhiisi yoo dhabde dandeetti ji'a lama guunnee gubuu jalqabdeetti. Yaa rabbiin dandeessaa guddinni kan keeti nuuf kenna harka keeti neemaa biyya lamaa taarikii diraamaa mee maal dubbatama. Hafi bituura kee boqqolloo fe'ataa kaanisuma dhabee harka marmaraata yaaddoon isa firii ofumaan dubbata. Yoo manatti galees yoo maara galfataa jalqaba laaqanaa dubbii tas dhiyaata gaafee quba nyaata galgalaa ganamaa taarikii diraamaa nu baasi salaama. Jettee naati manaan akkanan seenee utuun kana beekee maaf walittuu dhufne rakkoo akka kanaan takkaan argine. Gubadheera jettee hawwaa tokko nafne gurbaan hin boqonne nu mataa bamaa taarikii diraamaa mee maal dubbatama. Jarri fuudhee ka'ee kan wal abaaru jireenya kophaatiin waa waliin caalu ittiin toluu jireenyi isaanii.
yaanni fadeemsisaani tokkon taane wal sodaata gariin walii namaanne wal waa. Rakkii akka kanaatti nu qonnamee jira. Kiraan 1,700 qallamni keenya akkasii waa meeqa qabna sanarratti immoo ati wanti gaafattu immoo waan baay'ee anaa ol ta'edha. Kanaafuu jenna walii galuu qabna. Ilmaan keenyaa jedhi adara rabbi. ሲጀመር ቹጣም ጢሪ ዲማኒ በጌታ ስም ጎዋ ሆላ ጀዲን በቃ አኩማ ዳላት እትጅር ሐሳንሳ ጎዋ ቆሳንሳ ጎዋ ዋንቲ ነመን ኮፈልቺስ ነ እሳ ኮፈልቺስ ዋንቲ ነመ ኮፈልቺስ ጸጥ እንኮልፍ በጌታ ስም ናምን ያከ ጎዋ መልሳ አስቸጋሪ በቃ ምንም ኮንዲሽን ይሳትን ቤክቱ በቃ ዋን ማተክቴቹ ሰዓቲ ነምን ኮልፉ ቀቡት ዝም ሰዓቲ ነምን ዝም መደቁም ነገር አዋደገ ፈቱት ኢኒን ኮልፍ ጎዋዳ ሲጀመር በጌታኔ ምንም በቃ namni እናንተ ከራከርቱ ብቻ ጅራናን ዱጋ ሲቲን ኮልፋን እንዴ ዲራ ዲመጣን ገምነናንማ በጣም ሼም ነው ኦቨር ሼም ስልኪ ኦፊቲን አረፈሙን አከስ ጆለን ኢራዲ ዲማን ዮጅራተኒ ረብኑ ፈተው አብኒ አዱኛ ጥሙራሙዳፍ ጠበለ ማቆፈታ ፍራንሳይ ስፔን እቲ ጣብኒ ገጊፈሚ ፍራንሳይ ሰዲ አፉር ሻን اتقالشيتيني دربيتي جرمي باي امانه ميتوري باي دبته ميتوري اتو مالي لاميني تاچ كيسجر لاميني يا مال وانتيني نوجتين انجر يا بوندا دلا بات يا مالي نمونيا كانت كان جالتنا باي تجرو اتو مالي لاميني في فرانس يوكان موسبيني في فرانس ابا جيسودا ساعتي تيكوتو هافافي تور نموني باينا نكسجرا تورن سبين دبرتمي والله بالله تلا يجودا يو سبين كفرنسي موضوعات والله في الراس قبل ثاني والله بالله تلا يو فرنسي سبين موضوع دبتي انغوتو تتباس لالو في الراس والله بالله سبين مال سيتنا يشيشه والله يو فرنسي بير دبرتي يجودا سبين والله بالله في الراس فيديو تنقبدا شير سبين جچونا مونياك قليت يالو طبني كوبامي لا يوجدم نمني درو كمتا ساترف سبين يوكاني مو برازيلي في سبين طبا الدنيا رتساتو طبا كاميرتو برازيلي في سبين واندا مجرا غونجرو هاتو مليرو كان كيست فرانس مو جراكا موبابي جراكا دوي جراكا ديمبيلي اوف كيست غتي سينقبت جرتو جنان طبا كان نيموت جرمي غميتوري هاتو ملي ولا كارتي مو طبا سبين كيس كانجرون جراكا رودري بيدري نموت بايتو جرا ولا كارتي غتي جنان فرانس مو ولا كارتي نموت باين قبدو طبا كان دومينيت غدمتي position it and alamti goli lamatti gali Spain fata jetti tabakana darbite turti gurban kuno fajje sera modi sera ganjedu gaffil electrical engineering amba fakata ya nailal ya khado nailal milla shanqaba nailal ji kaise ho gaya milla shanqaba nailal hoji huma dinqifad ya khado nailal ibsa sirreessutti jira nailal electrical engineering amba fakata ya achi deeme as deeme ya khado la farakoshe ilale sirreessutti jira nailali nubra qalamen ya khado manalitte ele cabsite biddeen fudhatte baati hattuudha qalamen keenya hattuudha nailali ya khado qalame jara engineer daati nailal ya khado utun dinqifatin utuina jaabsifatin in darbiniti ya khado commenti barreesiti ajab ojiuma jedhi darbime ya khado ማብራቲን ይተዱፍናን ዋን ንጎድ ስላ ቤከማራ ሜሜ ቪዲዮ ካናላላ አቺኪ ማልቱ ማለከቴ ሰንትኒም A wife decided to get revenge on her cheating husband by replacing his lubricant with super glue. The result? Her husband and his lover ended up in an extremely awkward situation at the hospital. According to reports, the man had cheated multiple times. Despite repeated warnings from his wife, he continued his behavior, even bringing other women home for affairs and storing lubricant in a drawer. When the truth came out, the wife was furious. She then swapped out his lubricant with fast-drying super glue. When the man brought his lover home again, the wife's plan worked. The husband and his lover were trapped in a sticky situation they couldn't resolve on their own. They had to call for urgent help and were rushed to the hospital. Medical staff spent 5 hours helping to separate them. During that time, the couple barely dared to look at anyone in the hospital. After the incident, the husband scolded his wife and threatened legal action. The video quickly went viral online. Some people found the wife's revenge unforgettable, while others thought she went too far. If there was enough evidence, why not just take the husband to court? What
What do you think about this case? Leave your thoughts in the Malto malakate yeroon isinitti himu keessatti abbaan manaa yeroo baay'ee warra gizee mana keessaa gadi baatu abbaan manaa dubartii biraa fidee mana keessatti waan hin taane yookaan immoo isii irratti chiitii godhaa ture. Yeroo baay'eetti himti abbaan manaa kana irratti akkasin godhini jetti. Abbaan manaa garuu wanti kun suusii gatiitti ta'ee jiru jennaan waa tokko sii dhaga'uun barbaanne. Wanti inni fayyadamu keessaa immoo inni tokko waan isa mucuceessu yookaan immoo qaama isaa mucuceessee akka inni yeroo gaarii dabarsu kan godhutu jira. Waan sana gizee baay'ee ni fayyadama. Wanta sana immoo bakka tokko kaatee deema gizee hunda. Itti fayyadama bakka tokko kaa'ee deema, itti fayyadama bakka tokko kaa'ee deema. Yeroo sana keessatti bakka sana geeddartee waan sana keessaa yookaan immoo waan isa mucuceessu sana keessaa gadi gannaqxee amiiriitti naqxe. Wanta sana gizee inni deemee argu akkuma inni bare kan nama biraa fide gizee inni mana galchee kee wanta sana gizeetti fayyadamu sittis naqee fittis gizee naqee ka'u gizee wanta sanatti fayyadamu akkanatti qaamni isaa qabamee hin gadhiisu jedhee jira. Warri sirrii hojjettee jirti isinumaa darbatti hin bu'inaa sinin jedheen ture yaasa. Ganda turaan deemaa jira nagaatti hin biyya sun ta'u nagaatti. Ani aabsiin tidhaa ammachuudhaafan dhufe. Maaliif Oromoon Martina dan dulu dia orang tu mana kiban negara dan dia selalu kabarnya singkat kan. Warna tingkatan, warna tingkatan mana kita negara. Itu dia mesti ditolak. Negara kapona lah, ranjir. Ini nanti beri nak kapona. Kapona lah ya ranjir. Nama itu pit. मेरे कैसे अबे अंदर मर उसके गले से उन्होंने जरा था अंगंदा किराने वाला वाला नंदी रुपया डबेजरा बतिंजरा हमने की ना डबेजरा बिजली बागे तो पुलिस ने कबो ब्रेकिंग कबो ना मना रिबत ना मना दन कबो नगाती ओरोमो की या रब्बी रसूलाती इको मना को दावरी ने तो नगाती Kami mana dia sekolah? चला जाते कब वीडियो यार के तो देखा मबरूक जरानी ना मुझे तो जीत Ahmad Dini kan TikTok irratti gurbaan beekamu akka nofachiisuudha jedhee dhagaa jira. Maal akka ta'aa jiru ጊዜ kanan beeku. እዚህ ጋር ለመሆን አንድ ወንድ ልጅ በወር ስንት ብር መስራት አለበት? እስከ 10 ሚሊዮን በወር ያ እስከ 30 ሺህ ብር 30 ሺህ ብር ያኖራል? ይበቃናል። እኔም ቀብረር አርግቶ ዘና አርግቶ ካልኖረ ምን ለኔ ወንድ አይደለም። 2 ሚሊዮን የሚገባኝ ሀብታም ስለሆነ 2 ሚሊዮን ማክሲመም 2 ሚሊዮን መጀመሪያ ፍቅር አለ ይቀር ፍቅር ነው። ግን አሁን ዝም ብለሽ የጎዳና ሰው አንድ ላይ አትሆኝ። እሱማ ግን ለራሱ መሆን ከቻለ የተሰነፍ ሁለታችንን የሚያኖር ገቢ በቃ ካናኗር ይበቃናል። በኢትዮጵያ እንትን ላይክ አሁን ባለንበት አናኗር እንደዚህ ኑሮ ማለት ይከብዳል። በተለይ የኛ ባች ከሆነ ከታ ያመጣል። በቃ የሆነ ወጅን በረቲ የሆነ ወጅን ጉደቲ ኢሳፊ ደጀዳ ጅርቲ ኢሳው ኮቱዱ ጋር ቢያስከዱ ቹላ ከናቲ ከኑ ጉዲሱ ካኑ ጆላ ከናቲ ከን ጊዜ ከነ ኑፍ በርባችስቱ እሲ ወጅን ጉታ ጉዳ ለማፍጤ ኪያኔ ሰባጎ ዲዚ አደስ ኳኩ በኬቲ እሺ ጊዜ ወልፎኑ ከሰተም ዋቶ ኮቶኮ ወሊ ፈራሙ ቀም አራቶር የሚሆን ዘይት ከባለቤቴ እጅ በገዛ እጄ ፈርሜ ተቀብያለሁ ብለሽ ፈርሜ እኔ ምስክር እናቴ ዘይቱን በገዛ እጇ ፈርማ በገዛ እጇ ስትቀበል በአይኔ በብረቱ አይቻለሁ ቻፓ አከናቲስ ወልፈራሙን ኬኛ ነፎሽ ያሮቶ ከተኮ ስትያዱ ቀብደዋን ከነስ ግብጻዊት እናት ልጇን ገድላ አብስላ መመገቧ ተሰምቷል። ይህች እናት የ30 ዓመት ሴት ስትሆን ሀና መሐመድ ሐሰን ትባላለች። ልጇን ገድላ የአካል ክፍሎቿን አብስላ በልታለች። የ5 ዓመት ልጇን አንቃ ገድላ ገላዋን ቆርጣ አብስላ መብላት ችላለች። ክስተቱ አሰቃቂ ነው ተብሏል። ከቀድሞ ባሏ ጋር ፍቺ ከፈጸመች በኋላ የአእምሮ ጭንቀት ውስጥ እንደገባችና ከልጇ ይለያታል የሚል ስጋትም እንደነበራት ተሰምቷል። ሀና ይባስ ብሎ ቤተሰቧ እሷና ልጇን ይጎዳሉ በሚል ፍራቻ ወደ ብቸኛና ሩቅ ስፍራ እንዳይደርስ ተሰምቷል። በምርመራ እንደተረጋገጠው ከሆነ ከፍቺ በኋላ በአእምሮ ህመም እየተሰቃየች ነው። ጉዳዩም በአምስቱን የግብጽ ፍርድ ቤት ለቀናት ታይቷል። ሰዎች ለጨካኟ እናት ከባድ ቅጣት ሲጠይቁና ሲጠብቁ ፍርድ ቤቱ ተከሳሿ
በአእምሮ ህመም ስትሰቃይ እንደቆየች ገልጿል። የአእምሮ ሁኔታዋን ሲመለከት ፍርድ ቤቱ ለሕክምና ወደ አእምሮ ሕክምና ተቋም እንድትላክ አዟል። ክቡራትና ክቡራን የቢላል ቲቪ የምሽት መረጃ ተመልካቾቻችን ለቱን የምሽት መረጃ በዚሁ አገባደናል። ከቀሪ akkuma isin dhageessanii irra deebi'uun barbaadu waan balaa kanarra rabbiin waa eeguushannoo sagantaa raaf qaban kan bakka sagantaa biraatti mul'atu oolota ani ansuudhaatiin koomatti jedhe soorshi garamma yoonaan wajjin turtan.